Seenaan keenya gaafa jalqabu mucaa Diilan jedhamu tokko irraatidha. Diilan yeroo isaa baay'ee hojiitti dabarsa. Hojii isaa irratti yeroo baay'ee gatii balleessuuf jaalalleensaa anaaf yeroo laachaan jirtu jettee itti aarti. Guyyaa tokkos fiilmii ilaaluuf jedhanii wal beellamanii Diilan itti barfata. Jaalalleensaas itti aarte anaaf amma yeroo hin qabnetti Walduukaa hin taanu jettee hiikteeni. Yeroon keenyas geeddaramee mucaa Jiimii jedhamtu tokko bukkee nu geessa. Isheenis akkuma Diilan yeroo ishee baay'ee hojiitti dabarsiti. Jaalalli isheefis gatii yeroo hin laanneef inni yeroo hundumaa akka itti aarettidha. Ishees obsuu waan dadhabeef gargar baana jedhee hiikaani. Jeemiinis nama anaaf ta'u akka hin dhabnee fi booddee immoo gaabbee akka deebi'u itti himtee gargar baate. Hojiin Jeemii dhaabbata guddaa Niiyork keessaati hojii fi hojjetaa walitti fidu ture. Jeemiinis dhaabbata guddaa tokko keessaati Diilaniif hojii waan argiteef Diilan Los Aanjelesiitii gara Niiyork deema. Riippoortiitiis simatteeni hojii kana keessa yoo galte yoomiyyuu kanatti ittiin gaabbineedha jettee itti himte. Innis magaalaa Niiyorkiin gatii hin jaallanneef turuu dhiisuu nan danda'a jedhee itti hima. Iddoon itti ramadamutti intarviiyuu wanta inni qabuuf gara bakka sana Walduukaa deemani. Intarviiwichis haala gaariin xumurame hojichatti ramadamuuf akka ta'e itti hima. Haa ta'uyyuu malee hojicha yoo jalqabe magaalaa jaallatu Los Aanjelesiin dhiisee Niiyorkiin akka jiraatu waan bareef filachuun baay'ee akka itti cime itti hima. Jeemiinis hojichatti yoo inni ramadame koomishinii wanta irraa qabduuf jecha akka inni magaalitti jaallatuuf magaalicha keessa naanneessuu ni jalqabde. Iddoo adda addaa itti agarsiistes mataa fooqii tokkorras baasteeni. Bakki kun humna ol bareedu isaarraatiin kan ka'e yeroo aartutti bakka kana dhuftee akka of qabbaneessitu itti himte. Diilanis bakkicha erga argee booddee akka jaallate itti hime. Booddees ta'anii haasa'uu jalqabani. Haasaa isaanii gidduuttis Diilan waa'ee abbaasaa haasa'uu jalqaba. Abbaansaas nama baay'ee beekamaa waan ta'eef Jeemiin akka abbaasaa beektutti himte. Abbaan kee hojiif jettee gara Niiyorkiin gaafatti dhuftu sitti hin eekamu jetteeni. Innis jireenya koo irratti murtii an murteessu hundumaa gatii ni deeggaruuf rakkina hin qabaatu jedhee itti hima. Bakkichaas ba'anii namoonni baay'ee bakka itti walitti sassaabamanii sirban fuutee ni deemte. Baay'ee itti tolees innis sirbuu jalqaba. Magaalichas jaallachaa wanta dhufeef hojii isaas jireenya isaas akka as godhuutti hime. Guyyaa itti aanutti Jeemiin Diilan hojii isaa gaafa jalqabu wanta inni mallatteessuu qabutti himti. Wanta inni mallatteessus waggaa tokko akka inni ta'ee fi yoo hojichi itti toluu dide immoo gidduutti dhiisuu akka danda'u itti himte walii mallatteessanii. Diilanis magaalaa keessa nama beeku wanta hin qabaanneef Jeemii duukaa hiriyyaa ta'e. Itti dabalataanis iddoo hojiitii hiriyyaa Toom jedhamu baafate. Waliif farramanii erga fixanii booddee kan Jeemiidhaan nyaatan si affeeraa ittiin jedha. Isheenis walitti dhufeenya keenya waan biraatti geeddaruuf jettee nyaata na affeertaa jetteeni. Innis hiriyyaa tokko akka hin qabaannee fi magaalaa kana keessatti kan inni walii galee ishee qofaa ta'uu ishee haa ta'uyyuu malee walitti dhufeenyi keenya yoo geeddarame isaaf gaarii akka hin taanee fi wanti akkasii akka hin uumamne itti hima. Isheenis wanta ni jedheen walii galtee ishii jettee gara nyaataa dhatte. Isaanis waa'ee jaalallee isaanii durii waliif kaasuu jalqabanii. Amala jaalallee isaanii osoo haasaa jiranii lamman isaanii namoota wal fakkaataa duukaa jaalala ijaarratanii akka turan isaaniif gale. Lamman isaaniis amala wal fakkaataa waan qabaniif caalaatti walitti akka sansiqan isaan godha. Jeemiinis mana isheetti affeerraa waan qopheessiteef hiriyoota gara biraas waan argachuu danda'uuf jettee fuutee ni deemte. Affeerraa sana irrattis yeroo baay'ee namatti tolu dabarsani. Yeroo keessas Diilanii fi Jeemiin osoo walitti qalladanii fi osoo Walduukaa taphatanii dabarsanii. Guyyaa tokkorras Diilan gara mana Jeemii dhaquudhaan Walduukaa fiilmii ilaalaa turani. Jeemiinis fiilmii jaalalaa akka jaallattu osoo dubbachaa jirtu Diilan fiilmii jaalalaa hundumaa irratti jaalalleewwan lamman isaanii jaalala isaaniif aarsaa waan kaffalaniif fiilmooliin guutummaan isaanii akka wal fakkaatan itti hima. Nama tokko jaallachuufis wal xaxaa keessa galuu akka hin qabne itti hima. Isheenis walii galti. Jeemiinis hundumtuu wal quunnamtii saalaa gatii barbaadaniif hawwii isaanii kana guuttachuuf jecha rakkina jaalalaa keessaa akka galuu hin qabnee fi hariiroon isaanii akka taphateenis akka ta'u qabutti himte. Sababiin isaas lamman isaanii yoo erga taphatanii fixanii booda harka isaaniidhaan wal dubbisuudhaan gara jireenya isaaniitti deemu jettee itti himte. Diilanis maaliif anaaf si teenisii hin taphannu jedhee itti hima. Hariiroon keenya hawwii fooniif yookiis wal quunnamtii saalaaf malee waa'ee jaalalaa akka hin taanee fi yoo barbaadan nama biraa haasofsiisuu akka danda'an itti hima. Isheenis hawwii fooniif malee wanti biraa jiraachuu akka hin qabne itti himte teenisii taphachuu jalqabu. Gidduuttis hiriyyummaan keenya akka inni itti fufuufis wanti kun hiriyyummaan keenya akka hin miine itti himte wajjin bulani. Erga Walduukaa ciisanis guyyoonni darbani. Jeemiinis gara iddoo hojii isaa dhaquudhaan erga Walduukaa ciisneeti hariiroon keenya dhiphisaa ta'eera jetteeni. Gatii Walduukaa ciisaniif hiriyyummaa isaanii wanta jalaa balleesse itti fakkaate akka lammaffaa Walduukaa hin ciisne walii galani. Haa ta'uyyuu malee danda'uu dadhabuudhaan gara manaatti deebi'uudhaan ammas Walduukaa bulani. Guyyaa tokkorras utuu isaan Walduukaa jiranii haadhi Jeemii itti dhufti. Haati Jeemiinis fuula Diilaniin argite jaalallee bareedaa akka isheen baafatte itti himte.
Isheenis utuu wanta tokko haadha ishee hin dhoksin waliigaltee isaanii itti himte. Nuti hawwii fooniif malee jaalala wal keessaa hin qabnu jettee haadha isheetti himte. Haadhi ishees akka nama dhibutti yaada isaanii kana wajjin waliigalte. Isheenis rakkoo jaalala keessaa akka jibbituu fi erga abbaa manaa ishee duukaa waliigteetii nama tokko duukaa ta'uun akka ishee jibbisiisu itti himte. Guyyaa tokkos Diilanii fi Toomiin erga baaskeetboolii taphatanii booda Diilan waliigaltee Jiimii wajjin waliigalan itti himuudhaan Toomiin durboonni dhiirotarraa karaa adda ta'een wantoota gatii hubataniif waliigalteen keessan dhumnisaa gadhee akka ta'u itti hime. Torbeen tokkos darbee Diilanii fi Jeemiin erga wal duukaa bulanii booda Jeemiin jaalallee dhiiraa akka barbaaddu itti himte. Innis jaalallee dhiiraa yoo isheen barbaadde argatte waliigaltee isaanii akka dhiisu itti hima. Iddoo bashannanaa tokkos deemanii Diilan intala bareedduu durba tokko qofaa ishee gaafa isheen dhaabbattu argee akka haasofsiisuu ni barbaadu Jeemiitti hima. Isheenis akka ni dhaqee ishee haasofsiisuuf jajjabeessiteeni. Innis haasofsiisuun erga deeme booda isheenis abbaa manaa akka qabduu fi haadha ijoollee akka isheen taate itti himti. Jeemiittis wanta uumame gaafa inni itti himu hamma garaan ishee dhukkubutti itti kolfite. Jeemiinis dabaree ishee dhiira tokko bukkee deemtee wal barte. Maqaansaa Paarkar akka ta'ee fi hojiinsaa dooktarii akka ta'e itti hima. Irbaata akka wal duukaa nyaataniif affeerteenii wal beellamu. Affeerraa sanarrattis waan baay'ee walitti himanii walii galu. Erga fixanii boodas Paarkar manni Jiimii dhiyoo waanta ta'eef gara mana kee deemna jedhaani. Isheenis Paarkar ishee duukaa akka ciisuu waan barbaade gatii barteef guyyaa jalqabaa keenyaan waan akkasii gochuu akka hin dandeenye itti himtee gargar baate. Jeemii fi Paarkar al baay'ee wal arguu fi yeroo baay'ee namatti tolu dabarsuu jalqabani. Diilan garuu hariiroo isheen Paarkar duukaa qabdu ishee duukaa akka isaan walirraa fagaatan gatii godheef gammadaa hin turre. Durboota adda addaas wal baruu haa barbaadu iyyuu malee akka Jeemii kan taatuufis hin dhaba. Jeemiinis Paarkar duukaa gatii baay'ee walii galaniif mana ishee deemuudhaan wal duukaa bulani. Ganamarras Jeemiin Paarkar osoo hirribarraa hin ka'in doonaatii bituuf jettee gadi baate. Ta'uyyuu malee gaafa deebi'uuf jettu Paarkar ariifatee gaafa mana keessaatii ba'u argite. Dhaabsisteenis eessa deemaa akka jiru gaafa gaafattu sababa hin taane tokko uume akka deemuu qabu itti hima. Isheenis wanta ishee irraatii barbaadu gatii argateef dhiiseenii akka deemuuf jedhu barte. Innis akka isheef hin taanee fi nama isheef ta'u utuu abdiin kutiin akka isheen barbaadu qabdu itti hime. Aartees fuuldura isheedhaatii akka inni sokkuu fi lammaffaa akka inni deebi'ee hin dhufne itti himte. Waaree boodas Diilan bukkee deemuudhaan Paarkar duukaa wanta uumame itti himte. Innis nama gadheedha siif hin ta'u jechuudhaan irraanfadhuun jedheeni. Achi booddes Diilan akka Jeemiin gammadduuf jecha fakkii isheen jaallattu kaasee kenneefi. Jeemiinis gara manaatti gaafa deebitu haadhi ishee yeroo murtaa'eef magaalaa akka gadhiistee barreessitee fi deemte. Jeemiinis guyyaa xiqqoo tokko booddee ayyaanni wanta jiruuf haadhi ishee gatii isheen dhiistee deemteef hin aarte. Haadhi ishees akka isheen dhiistee deemte Diilanitti himuudhaan inni ayyaanaaf gara manaatti wanta ni deemuuf kottu wal duukaa deemna jechuudhaan wal duukaa gara Los Angeles deemani. Achittis maatii Diilan duukaa wal barti. Maatiin isaas Jeemii jaallataniiru. Abbaan Diilan dhukkuba waa irraanfachuu wanta ni qabuuf waan baay'ee irraanfata. Jeemii yeroo barutti surrii isaa uffachuu amma irraanfatutti ga'eera. Diilan Jeemiitti dursee waa'ee abbaa isaa wanta itti himeef wanta tokkoyyuu itti hin fakkaanne ture. Galgalarras haadhi Diilanii fi Jeemiin yeroo wal duukaa dabarsu. Baay'ees walii galu. Jeemiin erga gara kutaa isheetti deebitee booda Diilan dhufee wayyaa isaa ofirraa baasuu gaafa jalqabu Jeemiinis uffata kee uffadhu yoo isaan nutti dhufan yoo jettee ishee bukkee akka inni taa'u gooteeni. Erga haasa'anii boodas yeroo baay'ee wanta ta'eeniif haasa'uu jalqabu. Walii isaaniif akka walii ta'an walii galu. Diilan kutaa Jiimii keessaa gaafa ba'u obboleettiin Diilan argitee akka hariiroo jaalalaa waliif qaban shakkite. Irbaatas utuu nyaachaa jiranii abbaa Diilanitti dhukkubni irraanfachuunsaa itti ka'ee isaaniin diige. Diilanis abbaansaa gatii akkas godheef baay'ee qaana'e. Guyyaa itti aanuttis Diilan magaalittii itti agarsiisuuf jedhee fuudhee ni ba'e. Jeemiinis qubee Hollywood isa jedhu sanarra baanee teenyaa ittiin jette. Diilanis haa sodaatu iyyuu malee xiqqoo ture garuu walii gala. Utuma achi taa'aa jiranis Jeemiinis abbaa isaatti qaana'uu akka inni hin qabnee fi namni maallaan jedha jettees yaaduu akka hin qabne itti himte. Mucaan tokkos abbaasaaf wanta ta'uu qabu hundumaa ta'uu qaba jechuudhaan gara manaatti deebi'u. Erga manatti deebi'anii boodas Diilan waa'ee Jeemii obboleettii isaatti himaa ture. Isheenis yeroo hamma kanaa booda jaalallee akka fakkaattanii fi osoo wal duukaa taatanii immoo walirraa akka bareeddan itti himte. Diilan hiriyyummaarraa kan hafe wanta biraa akka walirraa hin qabnee fi Jeemiin jaalallee ishee warra duraa duukaa yeroo dheeraa wanta hin turreef ana duukaas yeroo dheeraa hin turtu jedhee itti hime. Akka dingataa ta'e Jeemiin gatii kutaa sana keessa turteef
Diilan wanta inni dubbachaa ture hunduma isaa dhagaa turte. Wanta inni jedheenis gatii aarteef daftee gara New Yorkitti deebite. Diilanis osoo xiqqoo turin garuma New Yorkitti deebi'a. Jeemiif yooma inni dawwaleeyyuu garuu irraa kaasuu hin dandeenye. Maaliif akka isheen irratti cufte utuma qorachaa jiru gaafa xiqqoo ture yaadatu gaafa aartu iddoo isheen dhaqxu duraanii yaadachuudhaan achi dhaqe. Achis dhaqee isaanni ittiin jedhe akka dhageessee fi kana booddee hiriyyummaan keenya haa dhaabbatu jettee bukkeedhaatti deemte. Gara hojii isheettis gaafa deebitu Diilan akka hojicha gadhiisuuf jedhee dhageesse. Hojichas yoo gadhiise ji'aan koomishinii isaa argattu sana gatii dhabduuf Diilan bukkee dhaquudhaan amansiisuuf gaafa yaaltu gara dubbiitti geeddarame. Wanti isaa lamaan gidduutti uumame kun lamaan isaaniiyyuu yaada gadhee keessa gashe. Jeemiinis gara haadha ishee deemuudhaan maal akka gochuu qabdu gaafattiini. Haala wal fakkaatuun Diilanis obboleettii isaadhaan maal gochuu akka qabu gaafata. Utuma haasa'anii gidduutti abbaansaa gara New Yorkitti akka dhufuu fi akka inni deemee simatu itti himte. Abbaasaas fuudhee osoo laaqana affeeraa jiru abbaansaa dhukkubni isaa itti ka'ee durba tokko fagootti argee kana dura akka inni beeku itti hima. Diilanis nagaa jedhee eessatti beekta jedhee gaafateeni. Innis gaafa waraana ture durbanni beekudha jedhee itti hime. Baay'ee akka inni jaallachaanii turee fi achumaanis akka gargar ba'an itti hima. Jireenya isaa keessatti kan isa gaabbisiisu kana akka ta'e itti hime. Achumaanis Diilan osoo yeroo hin balleessin gara haadha Jiimiitti dawwaluudhaan sababa tokko uumte sababa tokko uumiti Jiimiin iddoo biraa akka isheen deemtu godhi jedhee itti hime. Jiimiinis gaafa idducha deemtu Diilanis idduchatti nama sirbaa jiru duukaa sirbuudhaan sarpiraayiz ishee godha. Achi booddees jaalala Jeemii irraa qabu ibsee fi innuun gataani. Wal qabataniis irbaata nyaachuuf gaafa deeman seenaan keenyas asuma irratti dhuma. Amma ammaatti waan duukaa turtaniif galatooma. Viidiyocha yoo jaallatanis laayikii gochuu akka hin daganne.